Bitootessi 24 guyyaa ifaa boqonnaa haaraa uummata Oromooti. Guyyaa seenaaf seetaati. Guyyaa seenaaf. Seenessi bitootessa 24 dura tureessi seenessa qeenxee ture jechaadha. Garuu bitootessa 24 qabsoo hadhaawaa gaggeeffameen seenaa biyya kanaa guyyaatti jijjiirame jechuu hin danda'amu jechaadha. Sababni isaa sabni hundumtuu bakka mirga walqixxatti argatee aadaasaa, afaansaa, duudhaasaa yerootti dagaagfachaa jiru. Injifannoon bitootessa 24 biyya kanaaf injifannoo olaanaa jechuu hin danda'amu jechaadha. Bitootessi 24 guyyaa addaa, guyyaa gammachuu, guyyaa itti dinagdeen keenya lafaa ka'ee boquu godhate, guyyaa itti hawaasi keenya bilisummaa argate, guyyaa itti hawaasummaatti deebiin kenname, guyyaa itti nageenyatti deebiin kenname, guyyaa bilisummaa jechuun barbaada. Bitootessi 24 guyyaa injifannooti. Gaaffiin abbaa eenyummaa, gaaffiin biyyummaa, gaaffiin dinagdee, gaaffiin siyaasaaf, gaaffiin hawaasummaa kan inni itti deebi'uu jalqabe waan ta'eef waggoota 6-7 kana keessatti jijjiiramoota guddaatu jira. Keessattuu bu'aa bitootessa 24 kan jennu keessaa inni olaanaan hidhaa laga haaromsaati. Piroojeektii guddaa kuni ija Itoophiyaanotaa uummanni biyya kanaa Oromoonnis xiqqaaf guddaan uummata keenya xiiqiidhaan piroojeektii hojjete waan ta'eef. Akkuma beekamu bitootessi 24 guyyaa seena qabeessaa jechuudha. Guyyaatti iji biiftuu Itoophiyaadhaaf sabaaf sallammii fi Oromiyaatiif baate nuti dhaamsi nuyi qabnu dargaggoota nu fakkaatan umuriidhaanis haa ta'u dargaggoo biyya keenya keessa jiran ijaarree tokko taanee ejjennoo tokkoon ministeera muummee Dooktar Abiy kanaa deeggarree dargaggoon kun kana keessatti illee wal ijaaree qooda akka inni fudhachuu danda'u. Eenyummaa isaa akka inni mirkaneeffachuu danda'u. Hidhaan haaromsa Itoophiyaa kan uummattoota biyya kana keessa jiran kan walitti hidheef ammallee xumurarra kan jiru kana xumursiisuudhaaf boondiillee bitaa jirraa bira dhaabbachaa jirraa uummattis gumaachaa jirraa gammachuudhaan eegaa jirra. Ammas sirna qabsoofnee dhiigni qarreef qeerroo itti dhangala'ee lafeen goototaa itti caccabee lubbuuwwan qaqqaalii itti dhabnee kana ciccinee eeggachuun gahee hunduma keenyaati waan ta'eef dhaamsa kana isiniif dabarsuu barbaada. Baga guyyaa seena qabeessa bu'uura jijjiiramaa fi milkaa'inota keenyaaf kan ta'e bitootessa 24 nagaadhaan isin ga'e. Guyyaan kun seenaa biyya keenyaa keessatti taateewwan gurguddoo kan ittiin keessumsiifaman yommuu ta'u, gama tokkoon jijjiirama siyaasaaf rifoormii giddugaleessa godhanneen Itoophiyaanonni badhaadhina hunda galeessa ta'etti ce'uu fi abdii horatanii imala kan itti eeganiin. Gama biraadhaan muummichi ministeeraa keenya kabajamoon Dooktar Abiy Ahmed jijjiirama eegalame dursuudhaan ergama biyyaa geggeessuu isaaniitti kenname galmaan ga'uu fi uummataaf waadaa kan itti seenan waan ta'eef guyyaa addaa ce'umsa biyya keenyaa fi bu'uura amansiisaan itti kaa'amedha. Kaayyoon hiriira kanaa inni guddaan uummanni keenya yeroo ittaanu nageenya amansiisa mandara isaatti, mana isaatti, qe'eesaatti waan barbaaduuf paartiin keenya halkanii guyyaa rakkoo uummataa furuudhaan nageenya amansiisaa fiduudhaaf qophaa'ummaa akka qabu mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamiyyuu caalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru isinis argaa kan jirtanidha, arguufis kan jirtanidha waan ta'eef waamichi ittaanu waamicha nagaa, dirree wallaggaa, dirree nagaa, dirree misoomaa, qe'ee warqiin keessaa maddu, qe'ee dhadhaan keessaa maddu, injifannoo Itoophiyaanonni argatan abbummaadhaan keessatti shoora kan qooddannu akka ta'an hawwiin qabu qofa otoo hin taane gochaan kan mirkaneessu ta'uu keenya ibsaa.